Keeniyaa, Ruwaandaa fi Soomaaliyaa keessatti lolaa rooba jabaarraa mudateen lubbuun nama 400 caalu darbuun ibsamee jira. Lolaa hamaa dhiyeessuun uummanni kuma hedduun immoo manaaf qe'ee ofii gadhiisee godaanuuf dirqame. Ministiriin ittisa balaa Ruwaandaa lakkoofsa namoota biyya isaanii keessatti dhumanii 200 caaluu jedhan. Kunis baatilee darban 4 keessatti rooba hamaa mudateen jedhu. Lakkoofsi kunis baatii kana keessa rooba hamaarraa kan ka'e lafti citee garagalee kanneen ajjeese namoota 18 dabalata. Soomaaliyaa keessatti lagni Juubaa fi Shaballee guutee cabsee yaa'e. Jaarmiyaa gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa damee Soomaaliyaatti hoogganaa akka ta'an Justin Braadii akka jedhanitti namoonni hanqina nyaataa fi dhukkubaaf saaxilamaa jiru. Jalqaba torban kanaa yoo xiqqaate namni 15 Somaaliilaand keessatti lolaa bishaaniin dhumaniiru. Puntlaandiif Jabuutii keessattis roobni kun dhaqqabee jira. Naannoon maqaa dha'aman kun waggootii darban 3 caama hamaan isaan mudatee ture. Mootummoonni biyyootii maqaa dha'amaniif jaarmiyoonni dhuunfaa gargaarsaaf iyyataa jiru.